gari wayye. Hira gari. Nuti takka mutara sinjan. Takka. Kabutar bawa natin deebise. Garaana qabbanaa arra gaata boodaa ta'eeti. Asitti kadhuha. Gari. Asitti kadhu. Asitti kadhu. Ana kana goone. Si'ee. Gari. Bilisa nyaaseti ma. Bilise. Iji. Shaadaa nama beeku qabata shaadaa qabata gaafatu. Hin gaafatu. Izi billee diinni kamillee naan tole. لا بقعد نوبات جواتي جيتي رقب ديسي نچرتي اس شهاده بيتاتي شهاده قبچوده بيتا جتيني اركا بليز ايش هدم كنجي اركا ما كان جوزي اركا مش الجي هاتو فرماتي ما تشي تغاني جو وانا دغايم Dias. Umar rumahmu. Atam jette mana gelisin jette. الله ده موقع أنا قدام دم دين قالين عن جد تلفونه خنا كل تتراس دي خيسة مقدو خنا لقدو بشاني مو أنا همو لا مالك أبا خنا رو أنت سأريين كبو تركوا هتي بشان كيسة خايش هتي تراس دي تقدو أنزكورنا كافتي خان دوما ما يسجل أخذ تيسا خذ بالبلا سكان أنت ما رأيت بالبلا كم من نجلا قدامي إيش من أولاد بس إنتوا مسكين على الدبتة الدكان قرأتي كان قرأ نور قلت تلفونه خنا في خنا نور كان ما أو تلفوني ما تغسيل انتوا قاعدين لا تبرجع ليه قاعدين Furmaatee harkini yoo haa uftee yoo haa galtee yoo qaamni seeraa dhimmi kun qaama seeraa geesse waan kan akkamitti talabuun akkamitti furmaatee baraaruu danda'a. Waan takkaan harkini isin wanni takkaa gartee dhageenyeeti isin arkin jaroota waa goggodhan kana hanga magaalaa tana keessa jiru namoota du'ee akka hawaasaatti hawaasni gabbee awwaallee dhageessanii silaa gartee dhugaadha namni kun hoggaaniif gartee akkasii dhiiga harkee ni jeenomanii gootoon ajjechaa namaa baruu odoon ta'in dhiiga harkuun faduu jedhanii namni garii ka dhiiga harkee gabbee amma akkas haa dhiigaun harkanii dawwaqaa'uu ilaala inni namaa kun qaba maarii kan biraa eegaa addunyaa kanarra dhufe ni beekta waallee harkuun barbaachisaa ta'aafi atilleen gartee gaa jawaati jabaadhu ammoo ni yaada guddaa natti ni beektanii zakkoon yoo addunyaa kanarraa boqote abbaan fedhe haa jaalatu abbaan fedhe haa jibbu sharri isaatiin boqote wanni kana dura lallabaa fi turre akka haatimaan banni suniifuu ilmi namaa kun wanni yaaddoo guddaa natti haa jiru furmaateen akka gartee zakkoo irraa hobbaaftetti qab jettee silaa gartee dhuftee haala wassaalaa ni dhugumatti arra ammallee gootummaadha qabdi gootaasi deebisi waa lama hasaaruun qabdu tokko jireenya gartee jawaadii hojii jiraatu kanarratti wareega kafalti. Mee asirratti wayiin jechuu barbaada. Ani feetanatti haaraa feetanis biisaadhaati. Waan godhuu qabnu. Dirqama sadii nurra jira ammaan. Waa sadiitu dirqama sadii nurra jira ammaa mee wanni nan mul'ataa taniin isiniin jechuu barbaadu. Sadeen irraa tokkoffaa furmaatee tana waan gootisan goote eega boote isa seentee faana barbaadanii isii arkuu. Sayyaafata itti manjiru hoo. Dhaabbaddu iyyaafata qofaami amma tarkaanfii bifa duraaniitiin addatti barbaannee isii tana baasuun dirqama gahe. Takka jedhu. Takka. Talammadaati yoo gurbaan san gartee bakkatti kufe sanii lubbuun kutee jiraates aadattis heera uumamaattis shari'attis nama du'e biyyaan wal garsiisuun dirqama keenya akka ta'e. Bakka inni jiru sanii barbaannee bakkatti kufe sanii waan godhuu qabnu hunda goone isa san akka biyyeedhaan wal harku gartee awwaalchisaa san awwaalanii bakkatti awwaalan aboo kunoo gurbaan hamaan san du'e awwaalanii qabriin isaa kanaa beekuunis takka lamaa beekadhu. Yoo lubbuun jiraate hoo
lubbaan san ni jira hin duunee san baruunis sadaffaadhaa jechuu barbaadee tokkoleessan. Dhagee. Maaliif hamaadha jettee waan silaa ilma namaarraa agartee namummaarraa jallaas diriiraas ilmi namaa waan godhuu qabu tasilaa godhuu qabnu son godhuu dhabuunis doggora lammaffaati beekadha. Mee waan takkaan arginu isin wanni takkaa agartee dhageenyeeti isin argin jaroota waa goggodhan kana hanga magaalaa tana keessa jiru namoota du'ee akka hawaasaatti hawaasni gabbee awwaallee dhageessanii hin dhagee. Maal addaan nafti deeboo gurbaan ammaa sosoo deemu. Jarri kuni hoggaaniif du'aniisi abaluu du'ee hin dhageessuu qabriidhaas hin gartu. Hin eessatti awwaalaman isaan kun qabrii qaba qabani. Ifiif wal awwaalti jarri bakka itti awwaaltu qabriin isa akkam beekamni godhan. Maaliif namoota yakka isaanii irraa kaka'e namni ka qabrii sanuu dhaqee. Akka kana barra bumaan namaan gaafata malee namni namaan gaafata. Aboo nama meeqa lubbuu baasanii qabeenya saaman boo. Kanuma akkasiisan. Badii isaanii san kaa'uguunii fi fuula rabbii gale namni rabbumaa badii isaan gaafatanii. Fi sheexaanaa hojii hojjeta. Amma bar. Isaantu awwaala. Amma chaalenjii nu godhuu ta'an. Dhageessanii. Yooniif gattee magaalaa tana keessa teenye silaa nama tokko hoggaaniif du'e arra awwaalchaa achi jira nama hundarraa ni dhageenya. Ni dhageenya awwaalcha gabbaanee gattee ganama gabbaanee nama awwaalaa ture nama meeqa awwaalle magaalaa tana keessa. Nama meeqa miti haa hisaaban qabu hasuuma awwaallaa. Eewwa jechuun akka hawaasa gabbaanee ka awwaalle. Awwaallaan jee. Jarri kuni duullee qabriin isaanii beekamuudhaan teessu takka. Awwaalchi isaaniis beekamu ulama. Yoo jiraate yoo furmaati yoo ka jiraataate furmaatiin eessa jirti? Silaa furmaatiin irra nu bira jiraatte jiraatus biraa dhoorkina. Ammallee ni beektaa yoo du'ees yoo jiraates waraanni isaanii gareen tun jechuudha. Hidhata isaanii namoota nuti hin beekne hedduu jira. Gumaa san kafaluudhaaf ilmoo fi xiqqaa fi guddaadhaa jee namni irraa deebi'u hin jiru. Ni kafalan namtichi kun mataa isaaniiti. Yoo ka jiru taate. Yoo du'eesi jarri warra hafee nurraa kafalachuu warri hafee warra lubbuu kafala. Kakuu isaanii beektaati. Kakuun isaanii bar jara kana tarraa addaati bar. Taaqam yooniif gartee amma sakkoon dhaabbatee ifajjeesaaraa jee rasaa harka kaaye warra ifajjeesu warra. Irbuu isaanii hoo dhaablee tanaa jiraa hojjanii fuudhee warra fixu. Uummata kanaa kana. Duba nama kanaa kanaa wanni isaan hin kafallee jiraa. Wanni kun sodaa guddaadha. Akkasii beektaa jara kana gartee jari jinnii fi sheexaanaa wajji hojjeta. Kanaaf wanni yaaddoo guddaan. Jawaade wayii yaadate. Eeggate maal naan jee garuu. Maamu maal naan jee beekatu maafi sagalee akka baddasa. Beekaan gadi qabate. Aboo jara jee caalaan xiqqoo malee itti amanuu malee waan akkanaaf nee naan jechaa ture beekatu manni kun badaadhaati. Isin kun harkaa baatee yoo harka seentu. Amusumaan hin jeeba. Akkas jee arrama jechuun jedhu duba. Badoommeen isaanii kanumaan sodaachaa ture sun kanuma sodaachuu jiru. Bara moonni nama sodaachisu beektaa. Yoo furmaateenis argamtee gattee nu turte maddii takka gallee bari waraanaaf irraa wal dhoorkina. Amma nuti isaan furmaateen harkanne inshaallah abdiin murina. Laal Oromoo maal jetti jeetan? Qeerreensa eegee qabanii gadi dhiisan eegee qabnaan. Yoo irraa hobbaatee gattee hobbaatee takka. Yoo ammoo waraanamee kaabutee. Qabdee gallaqeftee si dhumattee. Rakkisa gallaan. Ammas jarri isaanii waliin taa'an kanaaf. Lubbuun gartee akka gartee haxara keessa akka yaaddoo keessa beekani yaaddoon guddaan lubbuu furmaateeti. Isiin mataan isii maaltu isii tana mana kanatti deebi'u isii kuteedha bara kanumaa bara waan biraatiin isiin isii ogummaa mana galee Shaadaa qabataa. Kutee akkasaatu namni afaan shaadaa kana dhayinaan. Jeeti. Dhiiroo rabbiin araaramu waaf deemaa fi. Hayyee. Jetteeti viidiyoon orjinaalii nageessii bar. Hayyee. Isa akka isaa mummuree malee duraanuu orjinaala michoo kan nitee telefoonaa ergite. Telefoona guututti bar. Kan niteeti. Telefoona viidiyoo akkasuma dhufteeti viidiyoo laalu jiraan. Shaadaa qabatee aljee qubaanii boodarra. Jechoota tokko kan jawaadeen dubbatu tokko akkanuma Osmaan deemuutiin adeemsuma irratti irra dhufaa deemaa beekadhu. Osuma viidiyoo dhiyoo tanaa takka isa maammee waan inni jee dhageessa yoo jiraatte ta'e. Torbaan hin geenye. Idduma inni badee gartee kaayisa barbaadaan gartee deebifne san. Namni hamtuu dalagaa tureeti xumurarra waan gaarii hojjetee maqaasaa haaromfataa jee. Kaan ammoo toltuu dalagaa ture xumurarratti maqaa gurraachomsee kutaa jee beekadhu. Maal jechuudha kun?
waan inni keessaa ture laali zakkoo kana bakka du'a afaan isanii shaadaa qabachuu jechuun maqaa isaa jijjiiree Shaadaa jee kudha. jee keessaa ture. Gurbaan kutee jira. Ashhadu Allah Ayyee gaammala. illallah. Laa bagaadda nu baabti jawaati. Jeeti irra qabdiisin achirratti. Us shahaada beektaati. Shaadaa qabachuudha beektaa. Jetteeni harka bilisee ish. Heetu kana jedhe. Harka walii akkana jootee harka humna caljee. Haa ta'u furmaate. Maaltu si dhagahame jawaati? Waan dhagahame. Waan dhagahame kana yeroo biraatti yoo naa deemtee akkami jiraarra. Yalla ayyee haa taatu. Ayyee dhaamsamee furmaateedhaan yeroo kana keessa waan hundaas nama gaafatamaa. dhiisi yalla ayyee. Furmaateedhaan Waa dhaamsamaa garii qabdu. maal jennu waa garii wal beekuurra walii beekuu wayyaadhaa jettee beeka doromoo. Bakka kanarratti akkami seetan. Furmaate ammoo turee hin dhaamu. Akka bilisee itti naa himtatteen addanis naa buusu didee. Kaameeraa namaa waraabu jira. Kaameeraan ni dhaabbata. Ayyee. Bakka akka malattis viidiyoon takkaa muramtee naa ergamuu mala. Waa keessaa mala. Namtichi gosan irraa muree. Namni kun. Namaa fuula hidhaa dheettee gurbaa sanis kan hin beeku jette. Viidiyoon guututti akka waraabamtetti miti akkuma cinaa takkaan nagee viidiyoo orjinaala isaanii qaba. Kaameeraa isaan bira jirti. Bakka isaaniirraa akka inni teessii beeka yoo awwaalamuu teessa ni awwaalla. Hin sodaatini. Sodaatiin. Kara manaa deebi. Lubbuu ol baati malee gadi hin baatu. Siirraa hin wareegamaa nama si dura wareegamaa si hin jedhatee galatoomee sabundaa'uu atuu wareegama. Ayyee amma dubbiin tuyyooniif seera geessii yookaan seera qaama seeraa yoo geesse seera biyya tanaa. Qaama seeraatti seerris waan Yakka. dhagee. Yakkaasi. Akkana fakkaatu tokko jiraanis. Maaliif jifamame? Mee dhagaya. Mee dhagee narraayis baas carraa naa dhagee. Viidiyoo isaanii yakka isaan furmaatee fi jawaatee irratti hojjechaa turanii. Ammaan dura Geessinee jira. gaafa abdii fi hafarsaafaa mootummaa geessinu. San dura afarsaa San duraatis ni jirti. Lammadaallee dabalataa badiin isaan dalagu jiran guutuun viidiyoon mootummaa argina. Mootummaa harka dheeyte. Alhamdulillah. Sunis Sun waan jiruuf talammadaa deebi dabalatallee ammallee akka jalaan hafinis. mootummaan barmaal siin jeeseete hattuullee yoo taate Qabdu abbaa mootummaa shiraallee yoo akkamiin taate ati ajjeessu haqan godhattuu siin jaa waan kanarraa amma wanni ni beeyta fakkeenyaaf furmaatee harkinii yoo haa dhuftee yoo haa galtee yoo qaamni seeraa dhimmi kun qaama seeraa geesse waan kana akkamitti falaguun akkamitti furmaatee baraaruu dandeenya. Furmaatee akkamitti baraaruu dandeenyu. If kanneen aboo fakkoon qabu amma isheen asaa baatu. Baraka isaa dura. Isii sodaachifnee alatti hambisuun qabu. Laa isii sodaachisuudhaa miti. Bar namni tokko jaayisa ta'uudha qaba. Si galte? Kana haalli hin dhabamtu bar. Yooni foonni taates gumaa yoo barbaachise biyyatti manguddoo fixaasuun rakkoon qabu. Gumaa jaarsasiitiif kafalti obboleessa.